anis biyyan qaba biyya caaltu biyyatu Oromiyaa dirqumaan gabaatu dura abboolaa biyya gootoowwanii biyya hayyuu karaa biyya bifleewwanii biyyatu. Akkam jirtu naga keessan ilmaan Boorana Bareedduu hundi keessan baga naga jiraatan anis nagaadha. Har'as akkuma beekamu barnoota kutaa arfaffaa qabadhee isin dhiyaadheera. Akkuma beekamu guyyaa kaleessaa kutaa sadaffaa isaa waa'ee sim security wajjilaalee turre. Kanaaf har'as waa'ee YouTube'ti. YouTube irraa akkamitti sirba muuziqaa tokko kan viidiyoodhaan jiru audio deebisnee moobaayila keenya yookiin galarii keenya irratti akkamitti gadi buufannuu dandeenya kan jedhu qabadhee isin dhiyaadhe. Innis akkaataa ittiin wal ilaallu ta'a haala salphaa fi baay'ee wanni ta'edha. Kanaaf baay'ee bohaartanii itti gammaddu jedheetti yaada. Namoonni fedhii muuziqaa dhaggeeffachuu akkasumas waan barbaadan jechuudha. Even waan quraana ta'uu danda'a, waan even akkasuma waan waa'ee amantiis ta'uu danda'a. Yaa'u akkuma beekamu ka kiristaanas yoo ta'e ka islaamas muuziqaa yoo ta'e even waan barbaadan kamuu kan muuziqaadhaan bifa muuziqaatiin YouTube irra jiru audio deebistanii akkamitti yeroo karaa deemtanis ta'e akkam karaa yeroo adda addaa akkamitti itti dhaggeeffachuu akka dandeessanii jechuudha. Kanaaf har'a qajeellotti eessa deemnaa? YouTube keenya bira deemnaa jechuudha. YouTube keenya bira yoo deemne YouTube keenya keessaa sirba barbaanne laallaa banannaa jechuudha. Kanaaf mee sirba tokko as keessaa laallu. Saaliyaa Saamii laallu. Kama barbaadan jechuudha. Ka barbaadan godhuu dandeessanii isin mee ani Saaliyaa laallu. Saaliyaa laallu. Kanaaf sirba keenya erga banannee booda sirba keenya banachuu mirkaneeffannee amma maal goona xiqqoo gadi qabnaa jechuudha. Harka keenya irra kennaa bakka sirbu kana jechuudha. Harka keenya irra kennu kun mallattoo adda addaa qabatu mul'ata jechuudha bakka sirbi jiru kanarra. Sarara sadii filaasika qabuu fi mallattoo xiyyaa akka qabu akkasumas tuqaa sadiitu mul'ata jechuudha asirra. Kanaaf mallattoo tuqaa sadiillee tuqnu sarara sadiillee tuqnu qixxee keessatti xiyya argamu kana gadi qabnaa jechuudha. Kun xiyyi wayii xiqqoon jidduu keessatti argama. Xiyya kan fakkaatu kan mataan isaa dabee jiru kana gadi qabnaa jechuudha. Kun as biratti yoo isa gadi qabnu fuula kana arganna jechuudha. Fuulli kun sheerii kan godhuu dandeenyu jechuudha. Kanneen kunniin yoo barbaadde Google, yoo barbaadde Facebook, yoo barbaadde Hangout, yoo barbaadde Email share godhii sin jedha. Kanaa miti kan linki goona jechuudha. As bira kun gabateen xiqqoon gubbaarra argamti. Copy link jettu ishee gadi qabnaa jechuudha. Gabatee xiqqoo tana copy link jettu amma sirriitti deeba gadi qabnaa jechuudha. Ishee gadi qabnee sirbi keenya copy ta'ee jira. Kanaafuu YouTube keenya mallattoo diimaadhaan cufnaa jechuudha. Absolutely cufnaa. Kana booda eessa deemna? Bakka Opera Mini ta'uu danda'a, Google Chrome ta'uu danda'a, wanta barbaanne bira deemuu dandeenya jechuudha. Eessa buufatuuf wantuma itti fayyadamtan kamiyyuu bira deema. Ergasii ani Google Chrome haa deemu. Google Chrome kiyya bira eega dhaqee gadi qabaa jechuudha. Kanan naa dhufa. Kanan maal jedhee barreessaa sitti? MP3 converter jedhee barreessa. MP3 converter. Kanaaf isarra gadi qabaa jechuudha. Network waan baay'een jiru.
Kana gadi qabu kunoo naa dhufeetiin jira jechuudha. Kanaaf YouTube converter ka jedhu dhufa kiyya afaan biraatiin barreeffamee YouTube till MP3 converter jedha keessanirra jechuudha. YouTube to MP3 converter ka jedhu dhufa jechuudha. YouTube to MP3 converter ka tokkoffaa irratti jiru gadi qabna jechuudha. Kun waan biraati. Kun TP jedha waan biraati. Mobile keessanirratti tokkoffaa irratti ka dhufu YouTube to MP3 converter ka jedhu isin dhufa isa gadi qabdanii jechuudha. Anaallee ka tokkoffaa dhufe kana waan biraati kun. Eega isa gadi qabne waan akkana arganna jechuudha. Gabatee kana arganna. Gabatee kana keessa gadi qabna. Yoo gadi qabnu barreeffamni as keessa jiru kun select ta'a. Barreeffama kana absolutely delete goona jechuudha keessa. Yoo delete goone booda kana secondii takkaaf gadi qabna gabatee kana. Yoo secondii takkaaf gabatee kana qabne paste ka jedhu gubbaarra dhufa. Paste ka jedhu. Kana paste goona jechuudha. Yoo paste goona kun barreeffama kana keessa nu copy ta'a jechuudha. Kanaaf barreeffama kana maal goona converter jennaan. Converter video jennaan. Gadi qabna jechuudha. Convert godhaara jechuudha. Kanaaf kun saaliyaan teenya dhufteerti jechuudha. Kanaaf ergasii download jennaan yookiin last need jedha yookiin download jedha. Kanaaf wama as jalatti buleen barreeffame gadi qabda jechuudha. Kanaaf gadi qabna jechuudha. Kun amma ta'aatiin jira jechuudha. Ammas diimamaan cufnaa jechuudha. Wanni takka wanni nu barbaachisu hin jiru. Amma sirbi keenya nutti bu'u jira. Kanaaf inni ture amma hin turu ture agan. Sim security kenna nutti himaa jechuudha egaa wanni bu'e. Kanaaf asuma eddaa jechuudha. Sim security qabatte yookaan illee immoo hin gartaa jechuudha. Kun bu'aa jiraatu. Kun as bira jira dhumatu ga'ee jira. Networkii waan jireen malee aganan eegu ture. Dhumatee jira jechuudha. Kun naa qulqulleessee jira sim security koo open jiraan. Open jedhaan jechuudha. Open yoo jedheen kana naa dhufa. My music ka jedhu naa dhufa. Isaan bani naan jedha. Bana jira jechuudha. Ammas yeroo tokko irra deebi'ee argisaa na hordofa. YouTube dha. Erga YouTube dha nu banama kun kana fakkaata. Tokko irra click goona. Hawwisa sarara jira. Kanaaf erga sirba osoo hin cufin wanta kana gootan. Kanaaf gadi qabnaa jechuudha harkeen YouTube kanarra. Akkasuma ammas sarara xiyya fakkaatu mataan isaa dabee jiru qixxeerraan ka argamu isa gadi qabnaa jechuudha. Isa gadi qabne copy ka jedhu nu dhufa. Kanaaf copy link kana gadi qabnaa jechuudha mataa irratti argamte. Kanaaf copy ta'ee jira. Cufna jechuudha ammas diimaa. Ammas akkuma beekamu Google keenya dhaqnaa jechuudha. Kanaaf ammas MP3 converter jedhee barreeffama. MP3 converter jedhee barreeffama. Naa dhufeetiin jira jechuudha. Convert to kanaaf ammas gadi qaba. Delete keessaa godha. Gadi qaba secondii takkaaf paste jedhaani. Kanaaf convert jedhaan. Kun naa dhuftee jirti jechuudha. Hawwita zarraa keenya kun nu dhuftee jirti jechuudha sirba haaraa. Kunuuti. Sai boytiin jira jechuudha sirbi keenya. Ammas dafeetuma wanni isa eeguun jiru gadi kanuma tuqee cufu jechuudha. Ergasii kana nu argannaa jechuudha. Kunoo naa bo'e jechuudha sirbi kiyya kunoo. Open jedhaani. Kunoo naa banu qofa jechuudha. Muuziqii kiyya naa ban jedheeni. Kunuuti. Warra guddaa nama
kana fakkaataa akka itti bashannantan akka itti isinitti tolu baay'ee abdii qaba. Waan isin galiin gaafadha akkasuma waan dhuunfaa keessaniin isin dhibellee waan isin barsiisan alattillee waan barbaadan waan isin dhibe na gaafachuu dandeessanii. Baay'ee galatooma koomentii naa kennaa. Waa hedduun akkasuma sagantaan keenya addaan cituu miti itti fufa. Kanaaf dhageeffachuu keessaniif baay'ee galatooma. Akkasuma warreen dhageeffatanii yaada keessan naa laatanis baay'ee galatooma. Warra email naa gootanis baay'ee galatooma. Baay'ee isin jaaladha. Nagaan naaf jiraadha. Isin jaaladha. Anis biyaan qabaa.